Akkam jirta? Nagaa akkamitti? Baay'ee dadhabdeetta natti fakkaata. Dhugaadha. Egaa ani maqaan koo Daani'eel Abarraan jedhama. Kanan dhufes Bulloo Entertainment irratti sagantaa adda addaa baay'ee qopheessaa jirra. Sagantaa bashannanaa akkasumas oduu fi entertainmentii adda addaafis sirboota haaraa baay'ee irratti gadhiisaati jirra. Kanaaf har'a eebba kitaaba kee fi fiilmis jedhanii sira waltajjiirra. Fiilmis hin qopheessita. Kitaabas barreessitee jirta. Kitaabni kee bareedaa ture. Haalli eebbisaas bareedaa ture. Mee akkami haalitti kitaaba barreessuu jalqaba eenyummaa kee fi maqaa kee fi isa akka dhufte nutti himte saniin booda kitaaba kana akkamitti barreessuuf maaltu si kakaase kan jedhu kana walitti qabde yaada kee bal'inaan nuuf himta. Ani maqaan koo Lidatu Malaakoo yookiin Lidee Tokkee Gooriin jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Wallagga Lixaa magaalaa Goorii jedhamtuttidha. Kitaaba barreessuuf kan kakaase kennaa kitaaba barreessuu waan qabuufidha. Kuusaa walaloo nan barreessaa, walaloo baay'ee nan barreessaa. Yeedaloos itti nan hojjedha. Kallattii sanarra jira. Gaafa ofii keetiin dabarsitee gara aartiitti of laattu immoo aartiin of ishees laatti. Aartii harkatti gaafa of qabdu kan rakkoostu malee aartiitti dabarsitee of laattee naan aartiin immoo of ishees laatti. An jireenya keessatti immoo mala akkamiin qaba hin danda'amu waan jedhuun hin beeku. Na bukkeetti hin danda'amutu hin danda'amu. Kanaaf kallattii kamiin nan danda'a jedheen. Amma fakkeenyaaf fiilmii har'a ilaalte kana umurii guyyaa tokko keessatti waraabee ejjitii isaa xumurreeti kan finnee sabatti agarsiisne. Oodeensiin keenyas gaarii ture. Kanaaf hin danda'amu waan jedhutti amanuu dhiisuudha. An barreessuu kanan jalqabee dhalootuma kotiyyoon jedhee gaariidha. Ergan qubee walitti fufee barreessuu jalqabeeti. Qubee afaan Oromoo ergan baradheeti ergan barreessuu jalqabeeti hinuman barreessuu hin dhaabne. Baay'ee gaariidha. Baay'ee nama jabaadha. Kitaabni Amartii jedhu kunis baay'ee jaallatamee jira. Sira waltajjiirraa gaafa eebba kitaabaa kan hojjechaa turte ibsaa turte. Mee amartiin siif maali? Amartii jecha kana jedhu mata duree kitaaba kana akkamittiin amartii kan jedhu kana itti baafteef? Yaada gaaffii gaariidha. Amartii jechuun yeroo hundumaa harkarra yookiin miillarra ta'a miti. Namni hiikkaasaa balleessa malee. Harkaa fi alboodhaa miillaaf hambaarriidha. Kanaaf harkatti micciraa gaa kan alboo ennaa miillatti hambaarrii ennaa mormatti immoo amartiidha. Lootiin immoo kan gurraati. Kanaaf yeroo hundumaa amma namni harki yoo sirraa citee hin jiraatta. Alboo duukaa. Miilli yoo sirraa citee hin jiraatta. Gurri yoo sirraa citee hin jiraatta. Amartii duukaa garuu mormuu yoo sirraa citee hin jiraattu. Kana jechuun Oromummaa kee dhiistee jiraachuu hin dandeessu, eenyummaa kee dhiistee jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Kitaaba Amartii jedhu kan inni guyyaarraa eebbisiisee jira obboleessi keenya. Kitaaba kana iddoo itti gurguramuttis argattanii kitaaba kana bal'inaan dubbisuu dandeessu. Itti dabalataatiin gara fuulduraatti kaayyoon kee maali? Yookiin ijoollee haaraa kitaaba barreessaa jiraniif yookiin barreessuudhaaf jedhanii sodaatanii ta'anii jiraniif ergaa ta'e qabdu maal? Sila ergaa ta'e kaastee jira. Hin danda'ama, nan danda'a jettee kaatennaan hundumaan nan danda'a jetteet. Dhugaadha hin danda'ama nan danda'a kaaninnaan. Kanaaf immoo ergaa maalii dabarsita ijoollee duubaa dhufaa jiraniif? Ani ijoolleen duubaa dhufaa jiranitti dhaamsan dhaamuufi barreessuuf faayinaansii nama hin gaafatu. Barreessuuf gargaarsa nama hin gaafatu. Barreessii kaa'i yerootu isa baasa. Ani nama barreessee man kaa'e sabi immoo birrii isaan maxxansee baafate. Kitaabi kun kitaaba sabaati jechuudha. Ofii kooti isaan tan itti dabale hin qabu. Sigaleera barreessee garuu yeroo sana birriyoon qabu maaliin godha barreessee hin jenne. Qarshiin harkaan jiru maaliin godha barreessee maaliin hin maxxansan jenne. Eenyutu ispoonsora naa ta'an jenneen. Dhaloonni keenya dogoggorri isaa maa inni ganaa kitaaba barreessuu sammuutti yaadeeti ispoonsora barbaacha ka'a. Kitaaba barreessanii lafa kaa'aniiti hawaasaaf baasu. Eenyummaa ofii beeksisu. Sabi immoo gaafa sirkatti jaallatu ofiisaan sii dhufee sii maxxansa. Ofiisaan kitaaba sii maxxansa jedhee si gaafata. Hojii gaarii ati sabatti agarsiistuuniti sabi si jaallata waan ta'eef. Kanaaf wanta dhaloota na teellaaf dhaamu hin danda'amu waan jedhuuni hin danda'amu akkasaan jedhani. Egaan hin danda'amu jechuun kee kunis baay'ee ergaa bareedaadha. Ijoollee dargaggoota ganaa gara fuulduraatti dhufanii walaloo barreessuufis kitaaba barreessuudhaafis fiilmii hojjechuufis akkasumas sirba hojjechuufis ni nammata. Eeyyeen warra sirba hojjetaniifis kanaafis ergaa guddaadha kan obboleessi keenya dabarse. Gara fuulduraatti mee kaayyoon kee maali? Gara fuulduraatti arraa shoortii muuviidhaan kan agarsiisne kana fiilmii goone sabaaf hin dhiyeessina. Kitaabonni kan biraan hedduun harka jiru isas gabaaf nan baasa. Akkasumas hojii aartii kallattii kamiinuu nan hojjedha. Of kenneera waan ta'eef aartii ma keessatti tola gara fuulduraatti jechuudha.
Okay, guddaa galatoomii ulfaadhu as dhuftee interview saba nuu laatteef guddaa galatoomii jabaadhu qalamni kee hin qorini fiilmii kee sattaanuuf immoo fiilmii kee irratti egaa nu hirmaachisi uummataafis fiilmii bareedaa akka itti dhiyeessitu abdii guddaa qabna ulfaadhu guddaa galatoomii ulfaadhu thank you. Egaan amma asitti lideen dhufee asitti interview goone turre inni kitaaba amartii jedhu dudduba kiyya irratti kan agartan guyyaarraa giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti haala miidhagaatiin eebbisiisee jira. Kanaafi Bulloo Entertainmentii like subscribe share gochuudhaan akka nu biraan hafne kanatti aansuudhaan immoo sagantaalee bashannanoo baay'ee qabannee dhufaati jirra artistoota komeediyaanota warra barreessitootaaf warra ta'aa fiilmii fi tiyaatira kan ta'an kan hundumaa qabannee dhufuutti jirra sagantaa keenya gara fuulduraatti Bulloo Entertainmentii irratti argachuudhaaf like share subscribe gochuu akka nu biraan hafne sagantaa kana immoo bifa oduudhaanis yeroo baay'ee kan argaa jirtan oduudhaanis kan dhiyeessaa jiru akkasumas sagantaa bashannanaa baay'ee kan dhiyeessuudhaaf isiniif gara fuulduraatti isin qopheessaa jiru ani isin faana kan turu Daani'eel Abarraan jedhama Bulloo Entertainment like share subscribe gochuudhaan akka nu biraan hafne isiniin jenna guddaa galatoomaa Bulloo Entertainment filannoo keessan haa ta'u.